Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatu nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hadda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'ee tanaan dura obboleettii teenyaa akkanatti warri iyyaafatu akkasuma isin biraan gaheen ture jechuudha. Obboleettii teenyaa sun ni jirti jechuudha. Asuma Beerut keessa ijoolleen ishii cinaa hojjetan dhaamsa naan gahanii jiranii ni jirti jechuudha. Kanaafi annugaan isin jedhaa hunduma keessanii fuudhaamsa haa ta'u jiraachuun ishii baay'ee namatti tola baga jiraatte garuu warra keessan dhiistanii nama biraatiif hin bilbilanii kun dhugaan maal garaa akkamii akka qaban hin beeku ishii bichaa osoo hin taane ijoollee baay'eetu jira warra ofii dhiisanii nama biraatiif bilbilanii birrii nama biraati irratti erganii akkasuma immoo haatiif abbaan obboleeyyan haati ilmoon teenya maal taatee sagalee nu jalaa dhoofte hin duuti moo hin jirti baay'ee cannaqamu. Kanaafi hunduma keessaniifuu haadhaaf abbaa keessan hin boochisinaa bilbilaafin isin jedha birillee ergitanii erguu baattanii sun isin galcha. Kanaaf immoo lakki nu nagaa keenya jirraa akka gaarii jiraannaa tolaas badaas jiraattanii hafuura keessan hin dho'ifatinaan isin jedha namni akkamitti akkanatti cakkanii akka haadhaaf abbaa irraa dho'isatu hafuura fi dho'isatuun beekanii kanaafi obboleettiin teenya sun hin jirti naguma ishiitiin jirti nagumaan hojjechaa jirti birrii isin ergiti eenyurratti akka ergitu hin beeku kana wanni ta'ame kana jechuudha argamte rabbiin galanni haa ga'uun isin jedha sooshaal miidiyaan kun yeroo tokko waan gaarii hojjeta yeroo tokko waan gaarii hojjeta tokko ni balleessas ta'a jechuudha nama irraa hubannoo argateef ni tolcha gaariidha jechuu barbaade tananii dasna jedha jiraachuun ishii garuu haadhaaf abbaa keessan hin dhokatinaa isin jedha kanaadhaan sikiyyaa isin dabarsu hundi keessanuu baay'ee yaaddoftanii jirtanii akka hafuura ishii nu dhaggeessitanii wada kadhachaa fi turtan kenoo ni jirti baga gammaddanii anis gammadee haa ta'uyyuu malee hafuura maatii ofii dho'isachuun gaarii miti ishii qofa osoo hin taane isin hunda keessanii kun jedha darbee hin jiran ijoolleen akkanaa waan ta'eef birrii ergitanii fi erguu baattanii sun isin galcha isin jedhee kanaaf immoo maatii keessaniif bilbiluun dirqama qabdan jechuudha. Yoo kan moobaayila illee hin qabanne ta'e tarii moobaayila waatisaappii immoo kanneen kan hin fayyadamne yoo ta'e ji'a lamaan yeroo isaan isin bilbilan maatii keessan dhiistanii nama biraa hiriyaa ta'a kamuu ta'a bilbiltan maatiin keessan isin eega. Kanaaf immoo waggaa kana hunda turtee maal taate ilmoon teenya waan jedhaniif ji'aanis ta'a ji'a lamaan hafuura dhaggeessisuu qabdaniin isin jedha.